We are live. Nora Olsena. Dabra. Oromoon kiyya akkamii? Oromoon tiyya kun Olsena jirtanii? Olsena. Anaa dhufu isiniin jennaa. Welcome Abdi Hussein, welcome. Ahmed Saeed, welcome. Abbaa biyya Ahmadi baga nagaan nu eedan. Oromoon tiyya isin sila sa'a 10 akka sa'atii Awustiraaliyaatti akka nu eedan galatooma. Kunillee qabsaa keessaniiti. Sababa COVID-19 kanaaf jecha manatti hafuu qabdanii gadi bahuu isinirra hin jiru jennaani asitti argamuu keessan waan guddaadha. Daqiiquma tokko keessatti nama 100,000 argachuudha. Waan xiqqaa miti waan guddaadha. Kanaafis Olsena isiniin jedha. Olsena. Bilbila kanallee ofirra cufadheeti. Anillee kana ofirra dhaamse isin dubbisuudhaaf akka kaleessa kanatti akka hin deebineef jecha. Olsena. Welcome my sister obboleeyyan. Isin martuu obboleeyyan kiyyaati. Anaa dhufu. Isinillee lubbuu kiyyaati. Hedduu waan hedduu isinirraa barbaanna Oromoo kenna. Baga nagaan ol seentanii baga isin argannee haa eegallu. Haa isin argachuudhaan noonnoo kiyya. Okay. Hayya. Oromoon kenna maaluma jennaare? Maaluma jenneetumaan eegallaa. Garaan nu gubatee jira. Akkuma isin beeytan wanti nurra mataa keenyarra bu'e kana torbaan takka amma deemaa jira. Torbaan takka kana keessatti teenneetumaan wal jajjabeessine imimmaan odoo nu qabe garaa odoon nu balleesse hedduu natti dhagaamee jira. Akkuma isin beeytan dhaamsa kan isiniif qabu har'a galatoomi kaleessa san waan isin warra Awustiraaliyaa keessa jiran wanni ani isin gaafadhe heddumminaan iimeelii akka ergitanii fi baga ergitan isiniin jedha. Sagalee keessan dhagaamee ture. Waldaya waajjira namitti foreign minister ka jedhamtu hedduu deebii nu deebisanii jiran. Deebii isaanillee mucaa kiyyaan kun booyaa jira bara hirribaa ka'e. Laayivii kana dhaamsuuf deemaa jirra faccaame. Nuti ka godhuu qabnu amma namitti iimeelii isii argannee jirra. Ka waajjira dhiisii kama ufii isiitii eega arganne bakka aangoon isii foreign minister ka jedhamu iimeelii as gubbarra barreesseen jira. Ammallee ittuma fufaa Oromoon tiyya ammallee itti fufaa isin jechaa jira bara. Akka gaarii jirtanii jabaadhaa itti fufaa
guyyaa namittiin sun hanga wanti nu barbaannu kanatti hanga nu kennitutti dhaabuun qabnu bara Oromootiyya. Rakkoon kan nutti mul'ateen kana ka guyyaa tokko qofaatii miti, ka guyyaa lama qofaa miti, ka torbaan meeqallee osoo hin ta'in, ka ji'a meeqa ta'in hanga wanti nu barbaannu argatutti itti fufuu qabna. Qeerroon keenya gaafa bara 2016 irra eegalan san Oromo protest jedhanii harka duwwaan afaan isaaniitiin waan ofii barbaadan ittuma fufanii odoo guyyaa takka haraan baasanillee itti fufanii fiixatti baasan. Nagaa karaa nagayaatiin waan barbaadan argatanii. Nuti bakka kanarra nu sochoosuu hin dandeessu jedhanii harka akkana jedhanii ol baasan. Namni harka akkanatti ol baasan booda ajjeesuudhaaf fixuudhaaf hedduu namatti ulfaata. Mootummaa Itoophiyaaf yoo ittiin ulfaanne warra biyya alaa keessa jirutti ulfaata bara. Kana beekuu nurra jira. Kana dagachuullee hin qabnu. Akkuma isin beektan nuti Oromoon nama ajjeesuu dhiisi nama ammachuu nami haagi godhuu malee nama ajjeesuu hin beeknu bara Oromoon. Ajjeesullee miidhullee kana hin beeknu. Ka maqaa Oromoo balleessuu jedhan. Oromoo jibbiinsa qabdii jedhani. Oromoon nama ajjeesuu barbaaddi jedhani. Oromoon lolaa malee wanni biraa hin beeku jedhanii nuti nama ajjeesuu hin beeknu. Oromoon nama ajjeesuu hin beekullee miidhullee hin beeknu bara. Nuti sila odoo akka nama ajjeesaniif miidhaan osoo beekne sila dubbiin har'a kuni nurraan gahu. Gaafii gaafannu keessatti karaa hiriiraatiin tahe, karaa katabbaan tahe, karaa bilbilaan tahe. Nuti gaafiin kenna Amaara nu ajjeesaa, biyya nu baasaa, bulcha kennallee ajjeesaa jechaan turre gaafuma jalqabaan. Ammallee sanillee jechaan jiru. Nama nu ajjeesaa jechaa miti bar dubbiin. Garaa keessan haa gubatu, kiyyallee gubatee jira bar. Aara kenna bakka takkatti kenne wanti duraan fiixaa nutti baase sanimu ittuma deebi'uu qabna. Maal jettan isin mee? Waan qeerroo kenna kanaan dura karaa nagaya odoo lolattiin seenin ka hojjetan ka dalagan kanaan dura bar nama tuffachaa turan. Qawwee malee hin taatu dubbiin jedhan. Kunoo qawwee malee muumicha ministeera biyya bakka isarra buufnee turre. Ammallee itti deebi'ee godhuun dandeenya sila odoo barbaanne. Gaafiin kenna gaafiin Oromoo nama ajjeesu osoo hin tahin. Gaafiin kenna nun ajjeesinaa, hidhatti nun darbinaa, nun miidhinaa, shuggutiin nun dhayinaa, sagalee kenna nu caqasaa, mirga kenna fi haqa kenna nu eega jennee akkuma bara 2018 gaafiin sun fiixaa nu baasee bara. Gaafa san odoo qawwee qabannee gadi baane mee maqaa maal jedhanii nu dhayaniitiin nu fixuu dandahan. Karaa saniitiin miti. Karaa biraatiin arganne. Bakka isaan hin dhayne irraa tattaafanne obsine imimmaan kenna haqanne namni duunaan maqaan isaanii akka hin dagatamneef jecha ittuma fufne fiixatti baane. Ammallee maaliif fiixatti bahuu hin dandeenyere? Ima dandeenya. Humni nu itti fayyadamne sagalee kennaa fi baay'ina kenna qofaatiin waan barbaanne waan cufa argannee turree bara. Abiyyi jennee gammannee wanti nu barbaannu kana bakkaan nu geessuu danda'a jennee gammanne. Gammachuu san karaa gaddatti garagale. Ammallee akkasumatti gaafachuu qabnaa yaa Oromootiyya. Ammallee gaafiin kenna tokkuma bar tokko sagalee tokkootiin dubbachuu qabna. Gaafiin kenna harka duwwaan gaafannee
waan cufa kanu barbaannu arganne ammallee harka duwwaa gaafataa jirra. Harka duwwaa jechuun harka qullaa miti bara. Harki kenna qullaa miti. Jabeenna wanti nu jabeessu kana beekuu qabna. We need to know what our strengths are. Isinuun beektanii wanti ani isin irra deebi'ee isin yaadachiisu fedheefi garagalii hattichatu iyyaa jetti Oromoon. Sigalee dubbiin kana garagalii yoo barbaaddanii kama ufii nu miidhaa jiran kana nurratti as deebi yookiin garagalchuu ni dandahan. Ufumaa balleessanii garagalanii badiin akka kenna taasisanillee dubbiin garagalchuun ni mala. Kuniin ta'uu bar dubbiin bakka sanitti seenuun qabnu nuti Oromoon. Oromoon tiyya wanti an dhugaa keetti jechaa jirtanii ammoo dhugaa keessanillee haasa'uu qabdanii bar. Wanti an waan kana jedhuufi akka isiniif galuu abdii guddaan qaba. Waan isin barbaadan irra haasa'uu qabdan. Bakkuma isin deemtan kana akkuma qeerroo kenna dubbatan nutillee afaan isaanii qabannee dubbachuu qabna. Qeerroon ebaluu ajjeesiin hin jennee bar. Mirga kenna nuu kenni jedhan malee. Kana biyya kana fixachuu qabna hin jenne bar qeerroon kenna. Biyya kenna nuti deebisii gama kennatti deebisii jedhan. Qawwee qabatanii mallaqa guuradhaa qawwee bituu qabna hin jenne bar qeerroon harka duwwaa kanumatti qabatanii deeman. An irruma deebi'ee isin yaadachiisuu barbaadeeti malee kana dagachuun qabnu. Wanti fiixaa nutti baase sun gaafa waggaa 4 waggaa 2 dura dagachuun irra hin jiru. Oromoon diina ofii haala kamitti kuffisan? Ajjeechaan moo? Nama arrabsinaan moo? Amala kenna kanaa miti Oromoon tiyya. Humna qabnaa bar. Humna kennan, lakkoofsa kennan, baay'inni kennan sila haala saniin nama rifachiisuu qabna. Nama miliyoona 50 jechuun maal jechuudha Oromoon tiyya? Namni hedduu ebaluutti iimeelii ergi yeroon jedhu bee maaluma godha iimeeluma takkitti san dhuga. Bilisummaa sammuu keessan bilisatti baasuudhaafi dalagaan kun ka dalagaa guyyaa tokkotti qofa yoo ka jedhu taatan ammumarra dhaabadha ofirra gala mana ofirra booyadha waan feetan godhadha. Dubbiin kun akkuma guyyaa jalqabarraa isiniif hime guyyaan kun dalagaan kun wanti nu godhuu qabnu kana yeroo dheeraatii fi waan deemaa jiru akka gaariitti uf eeguu qabna. Sammuu kennas eeguu qabna. Yeroo nama dubbisnullee eeguu qabna. Ebaluu ajjeesi yeroo namaan jettu nama rifachiifta. Anuu rifachiifadha yeroo san dhageennan. Waan nuti barbaannu kana odoo irraa haasoftan meenuu wayyure. Ani yeroo namaan dubbisu duraan durse Oromoo rakkoo keessa maali jennaan maqaa muummicha ministeeraallee dha'uun qabu bar. Dubbiin isaa miti. Isa yoo ka buusu ta'an ka biraa nuuf fiduu danda'an kunoo mallasi jennee odoo isa nurra kufee ni gammannaa jiran kunoo rabbiin tabiraa fide. Dubbiin sanii miti nuti waan nu barbaannu kanarra dubbachuu qabna. Kan nu barbaannu Oromoon nageenni barbaanna, bilisa barbaanna, walabummaa barbaanna. Waan ufumaan dalagachuudhaan barbaannu ree kana irra dubbachuu qabna. Nageenni barbaanna. Yeroo nama dubbifnu qawwee barbaanna maal barbaanna jennaan lolaa barbaanna jennaan addunyaa kana guutee jira bar lolaan. Nuti lolaan barbaannu. Nagaya barbaanna, nageenni barbaanna. Nagayaan jiraachuu barbaanna. Dubbiin kenna asirra eegaluu qaba, asittis fixuu qaba. Dubbiin nageenni kanarraa. Oromoon keessattuu yeroo walitti dhufan naguma jedhanii wal gaafatan. Akkasiimi. Aadaa kana ka aadaan kenna nu barsiise. Sila nama ambatti yeroo haasofnu odoo aadaa ofii kenna barsiifne. Dubbiin nagumaatiin haa eegallu.
dhoysuu miti dubbii on hajaa keessan dhoysuu osoo hin tahin dhugaa dubbachuudhaaf waan isin barbaadan waan ufii keessan irraa haasaa malee waan nama ebaluu irraa miti. Politikaa kana jira, ebaluu maali jira, maqaa kana, political group kana dubbiin sanii miti. Oromoon nageenya hin qabdu, dubbiin hagasuma. Nuti maal barbaadan, Oromoon maal barbaade? Nagaa barbaadde, nageenyi barbaadde, hagasuma. Wanni bira akka barbaadu hin jiru. Kanarraa walii galuu qabna. Karaa nageenyi san argachuudhaafi damee adda addaatiin yaada adda addaatiin walii galuu dhabuun ni malti. Ammoo wal yaadachiisuu qabna. Walitti dhufnee yeroo haasofnu haa Oromoon maal akka godhamuu qabu jennaan nageenyi kana irra dubbachuun irra jira. Ijoollee keenyallee kanuma barsiisuu qabna. Namni gariin toltuu bar ima beeynaa jedhan nuti namni maraa naguma barbaadanii jedhaniitu afaan yoo hin dubbanne namuu hin beekanii bar kana beeku isinirra jira obboleeyyaan tiyya. Ka isin yaadachiisuu barbaade. Namni yeroo nagaa barbaadu namni hedduu dhufe si cinaa dhaabata. Heddummaatanii sitti dhufani. Nama biraa dhiisi nuti Oromoon keenya kophaa keenya ufumaan nama miliyoona 50 taane akkana harkaa yeroo ka ol baasu taane torbaan tokko keessatti biyya guutuu san dhaabsisuu dandeenya. Kun wayyaada kiyyaati miti. Seenaa keenyatti waan kanaan dura arge irraa haasaa jira malee waan ufii kiyyaa miti. Biyya kana keessatti wanni si barsiisan wanni tokko yoo ka fiixatti baasu yoo ka fiixatti baafte waan ati barbaadde ka karoorfatte yoo ka argatu taate ammallee rakkina san yoo ka sitti mul'atu tahe maal akka godhuu qabnaa jedhanii haarawarran deebi'anii wantuma isaan argatan duratti deebi'anii mee maaltu nuu tahe jedhanii wal gaafatanii wanti san immoo irra deebi'anii itti fayyadaman. Nullee akkasuma godhuu qabna Oromoo. Nagayaa barbaanna wal haa yaadachiifnu. Akka garagalchanii dubbiin sanillee hin barbaannu. Please wanti ani haasaa jirru kanarra akka isiniif galuu hawwii guddaan qaba. I hope dubbiin kiyya akka gaariitti isiniif galaa jira. Nu miidhaa jiran kana nurratti as deebisuu akka garagalchanillee dandahanii hin barbaannu. Aadaa keenya qaanfachiisuu hin qabnu, uf qaanfachiisuu hin qabnu. Aara keenyaaf jecha dubbiillee balleessuu hin qabnu. Humna guddaa qabna kana beekuu isinirra jira Oromoon. Oromoon baay'inni kanuu qabnu Afrika guutuu keessatti hin jiru. Waan Oromoon harkaa qabdu kana keessattuu nama rifachiisa baay'inni keenya. Sagalee tokkodhaan wanti nu barbaannu nagaya. Haala nageenyi san argachuudhaaf dubbii yoo ka qabaachuu taatani waan ani isin yaadachiisuu barbaadu odoo waa ofiin dubbatin dura nagauma sanirra eegala. Kanuuba Oromoon ka barbaaddu nagaya. Austraaliyaa kana keessatti mootummaa keenya amma warra ministeerota fa'a ka filannee ka bakka itti bu'anii kan silanuu eeguu qaban isaanitti iyyachuu qabna. Sisteemitu jira biyya keenya keessatti. Akkuma kaleessa isin yaadachiise biyya ofii keessatti wanti godhu yoo ka wallaalu taatan hawaasa ofii keessan gaafadha. Hawaasa keessan yoo ka beekuu dhabane research godhanii keessa laalanii eenyu qoratanii tuman si haa deebisan. Rakkinnaa miti bar kuni dubbiin kun boruu dhumuuf deemaa jiru bar nuti yeroo dheeraadhaaf asuma ta'uu qabna. Dadhabuun illee nurra hin jiru. Sila dadhabaan illee hin jiru. Ittuma fufuu qabna. Yaada hedduu qabna bar dargaggoon keenya ka magaala ofii keenya keessa jiru. Isaaniif yaada hedduu qabane. Yaada hedduu kana itti fufuudhaan duraan dursee isinumaaf eegaa jiranii bar. Dalagaan kana ka ar'a isiniif kennine namittiin hanga wanti nu barbaannu kana hanga nu kennitutti bira dabruun qabnu. Yaada keenya iyyuu ka biraatti fufaan jiru. Uf laaffisuun barbaannu, uf jabeessuu qabna. Kanaaf amma isin gaafachaa jira. Mee ar'a maalirraa ooltanii isin? Twiiterii gubbaa baatanii,
sheerii gootani ijoollee ofii gaafattani mee taa'aa ijoollee kiyya walumaan odoo ergine wayya jettanii gaafattani ijoolleen hoo dargaggoof shamarran keessan ka teknoolojii irraa kan quba qabdan email kana ergitanii jirtanii namitti oofisa waajjira isii bilbiltanii jirtanii ittuma fufaa jabaadhaa yeroo takka qofa yoo bilbilte yeroo lama yeroo sadiitti bilbiluu dandeessan guyyatti akkuma salaata shanan illee deebisuu bilbiluu dawwaluu qunnamuu ni dandeessan abdii guddaa isinirraa qabna nama hundaa fi dalagaa qabnaa bar everybody warra gurguddoo warra xixiqqoo warra jiddu jires everybody has a job and we can do this and we have done this we have been successful we can be successful again waysin yaadachiisuu qaba eenyu akka hidhaa keessa jiru isin yaadachiisuu qaba eenyu akka si eegaa jiru isin yaadachiisuu qaba ka'a lolaa isin jechaan jiru bar iyyadhaa hanga na ati fakkeenyaaf mana namaa dheeynaan mana namaa san keessatti miidhinna akka jiraatu osoo beeytan dhodhooftanii balbalaa san irraa ufin beeysiftanii akka rakkoon nama san irra hin geenne balbalaa dhadhaa beek as jirraa bar jennaan namni san waan isaan irra jiru akka haa dhaabaniif jecha mootummaan amma ummata keenya miidhaa jira rakkisaa jiran nuti balbala yookiin huulaa isarraa dhadha'uu irraa nuti dhiifnee mootummaa keenya waamne kun harka keessanitiin balbala keessan dhadhaa jettanii isaan duuba dhaabatanii dhiibuu isinirraa jira akkuma qeerroon akkana dhaabatanii godhan isinillee dhaabatanii akkanuma godhuu qabdanii mootummaa ofii keessaniiti afaan isaan beekan itti fayyadamtanii isaantu barbaachisa I think dubbiin tokko isiniif galaa jira amma dubbiin this is not a one day job namni guyyaa tokko qofaatiif yoo dalaguu barbaadani sirriitti dalaysiisuu dandeessan nuti oromoo taanee nama hunda irra caala kan beekuu qabdu fiigichi keenyarra haa eegalu fiigichi keenya addunyaa keessatti ka beekamaa tahe Oromiyaa keessatti trainingi godhan Oromiyaa keessatti akka itti fiigan baratan fiigicha kanarra maal barannere fiigichi warra Oromoo Oromiyaa keessatti fiiguun kiiloomeetirii maaraatooniin kiiloomeetirii 42 yoo ka fiiguu barbaaddan uf qophooftee akka nama kiiloomeetirii tokko fiiguun qabdu akka namni kiiloomeetirii 42 fiiguuf deemaa jirtu suuta jedhi eegalii ammoo hin dhaabini takka eegaltee booda fiiguu kana dhaabuu nurran jiru siigalee dubbiin ani xalayaa guyyaa 10 yeroo 10 ergee fi ani ebaluu bilbile kuno kaleessallee erge dheengaddallee erge torbaan dabrellee erge maaluma abootii torbaan lama kana hunda eegee kan akkamti waan barbaade naa dhufuu dhabee jettanii ajaa'ibun nama ajaa'ibsiisa dubbiin akkasii miti fiigicha keenyarra haa barannu nullee fiigaa jirraa bara fiigicha akka isaanii osoo hin tahin fiigicha kan biraati fiigicha kanaaf uf haa qopheeffannu bishaan haa dhuynu yeroo hirribaatirraa haa rafnu kaanee yeroo dalaguu qabnu haa dalaynu wal haa gargaarru yaada adda yoo ka qabaachuu taane it's not a big deal lakki Oromoon bilisa akkatti argatuu qabani akkana lakki akkasii miti baraboo akkanaati lakki Oromoon akkas godhu qabu dubbii sanillee nu dadhabsiisaa jira bar bakka saniyyuu hin geenne bar duraan durse kan wanti nu barbaannu kanarra please haa dubbannu akkamitti dubbannaa jedhi na gaafadhume xalayuma kanarraa eegala Australia keessa yoo jiraatan namitti Maurice Payne kana email isii erga
Ameerikaa keessa jiraatan viidiyoo kana arginaan ijoollee keessan gaafadha aboo Awustiraaliyaa keessatti bakka kana qunnamuuf deemaa jira nuuhoo jedhaa gaafadha. Nama meeqatu as gubbaa jira? Nama 1000 meeqa? So wal gaafachuu qabna, wal yaadachiisuu qabna. Itti haa fufnu. Hawwii guddaa isinirraa qaba Oromoon xiyya. Yeroo gadda kana keessatti humna akka isin qabdanillee hin beeka. Humna keessan ni qabna. Humna lakkoofsaa, humna obsaa, humna baay'inaan. Kana hunda ni qabna, kana olillee ima qabnaa bara. Nu fixullee hin danda'ani bar nuti nama miliyoona 50 oliiti. Rabbiin waan nu jaalateef jecha baay'inni kenna hagana ga'e hin xiqqanne. Nu ajjeesanii Oromoon irruma deebi'anii ijoollee horaniituma kunoo miliyoona 50 qabnaa bara. Kanaa olillee argachuuf deemaa jirra rabbuma beeka sanillee. Ijoollee horuunis qabsoo guddaati. Oromummaa ofii akka hin daganneefi kunillee qabsoo guddaati. Nageenni akka barbaaddu odoon rifatini odoon sodaatini aara yoo qabaattellee aarri sanillee nama biratti dabarsuu irraa karaa nagayaatiin nama ofitti harkisa. Akka dubbiin isin irratti hin garagalchine Oromoon nageenni barbaadde. Jalqabumarraa nageenni barbaanne ammallee nageennuma barbaanna. Fuula dura kennaafis nageenni malee wanni biraan barbaanne. Komentiin hedduu jirti. Komentii keessanillee argaan jira. Boruu isinittiin deebi'a. Kunoo har'a kaleessa irraa akka gaarii gootanii jirtanii waan ani isin gorse san fudhattanii nu deebisaa jiranii kunoo amma bilbilaa talammata kan kabiraatiif email kan kabiraatiif argannee jirra. Itti fufaa Oromoon tiyya itti fufaa galatooma isin jechuu barbaada. Boruu saa'uma kanatti walitti deebinaa kan. Nagayaan naa jiraadha. Kunoo gartee jirta nagayaan eegallee nagayaan haa fixannu. Haajaan kennas akkasuma godhuu qabna. Ufuma keenya keessa akkasuma godhuu qabna. Nam ambaa yeroo dubbifne achumarraa eegallee aadaa keenya barsiisuu qabna. Oromoon maal akka ta'e nageenyumarraa haa eegallu. Afaan Ingiliffumaatiin is very easy. Oromo people want peace. Oromo people are missing peace. We are angry because there is no peace. We want justice because there is no peace. Emailiif xalayaa kana yoo barbaadani innu viidiyoo gubbarraa barreesseen jira. We want peace. We are missing peace. There is no peace. When they bring guns, when they bring police, when they wrongfully imprison, there is no peace. And when there is no peace, Oromos will continue until we have peace. Thank you.